Waan xiqqoo siin mari'adhadhee hirriba keessa jirtallee siin dabalee beektaa. Nagayami. Nagayaa. Rakkoo jira. Okay, rakkoon jiru. Dubbadhu. Beektaa injiraa mitiin dura akkuma beektaa jaarsa biroo jechuudha. Waliin kolfaa, waliin haasayaa, waliin taphataa turre. Kanaafuu amma naan taane beektaa dhiisuu barbaada bakka hundaanuyyuu naan taane lafa mallisaa akka lafaatti haala saniiti baay'ee jijjiirama qaba waan ta'eef ofirraa dhiisuu barbaada. Maaltu rakkoo jira moo maali waliin anaatti dubbataa rakkoo Nama sanii midhaan bakka amma isaa ismaan jechuun isaan adda bahuun barbaada. Makuuf yaa na jaalattaa mi'aati. Hedduu. Maali yoo? Maal taatee yoo nagaami? Nagaa lubbuutii akkuma na jaalattu beektaan sirraallee fagaachuun barbaadu irra caala wanni isa dhiisuu barbaadeef sirraa fagaachuu waan hin barbaanneefi. Street تندور دوت. Wayye makuush. Ciisaan jira sirtii gurraarra ciiseen cufee dhiifama dubbadhu meemmoo dhukee maal jettee? Ani beektaa amma gatii sirraa fagaachuu hin barbaanne kan sirraa fagaachuu hin fedhu. Bakka odoo simaa waliin masaanuu ta'eetiin ibsamatti heerumee jiraadhe natti tola. Odoo simaa waliin bakka ibsamatti heerumee masaanuu ta'ee simaa waliin jiraadhe naaf fedha. Qosaa jirtaa? Waan jechuun wallahi illee. Maal lubbuu si jaaladhan jenne makuush. Wal jaalachuun waan biraa garuu jechuun qosaa jirtaa? Dhugaa siin jedhaa jira. Dhugaa rabbi. Kan bakka siif ibsaa irraa fagaachuun barbaanne dhugaa rabbi. Wallahi ibsaallee hedduun jaaladha sillee hedduu sin jaaladha. Bakka isin irraa fagaachuun feenu. Ramuna Farnaat jetti qal'attiin ganda keenya qal'ataa jirta Maal jechuu? Wallahi jee ayatti makalatti rakkoon hin jiratu kadhadhu. Akka ta'u nagaami garooti. Wallahi nagama makkuush bakka. Uma si jaaladhu bakka irra caala sirraallee fagaachuun barbaanne. Ammallee ammoo naan taane. Firaankiidha miti? Wallahi firaankiidha miti. Wallahi. Waa rabbii firaankiidha miti. Wayne burdeetti maaliin barbaada? Okay, ishee haa ta'u maaliin godhatu waan amma? Ibsa dubbachuu sodaadhe beektaa? Maal jettee dubbatta? Si jaaladhee masaanuu ijoollee masaan lammaffaa na godhadhu jechuun hin sodaadhe waan ta'eef ati jaartii lammaffaa yoo waan fuutu taate haadha faatee si hayyamee jira akka jettu. Waan isa kabajuuf si jira osoo hanqa kanaa. Dhugaa rabbii waan isa kabajuuf si dhaggeeffachaa jira. Indii? Maal jechuudha? Hedduu si kabajasanii kaayyee ishee. Itti maal rakkoo jira? Isatti moo? Inni deebisaa isaa yaa'u. Isaa waan ta'eef itti himee. Haa garuu wallahi. Waanti amma waan qosaa itti na fakkaatu. Lubbuu ati na hayyame malee ani rakkoon qaban jechuun ibsaan maybe ishillee jechuu danda'a didee jechuu danda'a ati garuu keessi kee maal jedha. Makkuush dhugaa rabbii wallahi sirraa fagaachuun barbaadu. Sirraa fagaachuun barbaadu. Ati maal jiini Facebook irratti waan irratti bahuu qabda BBC Oromiyaa irratti nama post godhamuu qabda. Sirraa fagaachuun barbaadu maal jechuu namni biyya biraa yoo deemu sirraa fagaachuun barbaadu na jaarsa kiyya irratti sirraa fagaachuun fedhettaa arashee midhaa arsii safuu beekte akkasuma os namni Kalaas maatii jechuun dhugaa rabbii hedduu na aarsitee jirta baay'ee. Akkasuma os nam tokkotti himi. Itti sinima jirti os. Wallahi na aarsu jirta amma. No, piraanki dhallee miti na aarsu jirta makii kalaas akka ishee bakka soorii dhugaa rabbii lama waasitti dubbadhan karaa dubartii waa dubbadhee irraa argadheen beeku. No, an dubartii jala duwwaa jedhaan akkamitti anuyyuu afaan bahee kana siin jedhee ati.
yaani akka hartuun fedhu because jaalalti fala guutaati maaliif jaalattee siin hin jiru maaliif isa akkas jetti hin jiru jaalachuu hankeetti hin aaruusi garuu I just ani wal jaalala miti yaw salmaaf malee ani sitti gaddee maal jeeti miti bar jaalala miti obboleettiin makuush bar naadhii siin jenne bar amma naadhii siin jenne bar masaanuu tantee ta'uu fedha jechuun kan kun naadhii siin hin jenne bar. Hayyee. Ishi lubbuuti galatoon. Ishi jette. Yoo itti himu waan akka itti himu akka na waliin haasoo itti himu wallahi itti himu ijjetiidha shi. Ati isin ishi jette. Hayyee hin maadhilee qoy hayyee fayyatti. Ati ishi jette atayyamtee jette. Waan akka illee itti himu wallahi. No, ati naa. Jetteetu himu. Ishi lubbuuti ati naa hayyamtaa garuu naa hayyamtaati. Dubbisiin isuma dubbisiin bakka ciisuu marfata mataan jedhu daranuu mataan jedhu kubii. Ati naa hayyamtaa siin jedhee bar. Rakkoon hin jiru nee haasofna ciisuu barbaadaa yoo. Rakkoon hin jiru akkami rakkoon hin jiru tanaa geeggeessuuti. Nama siin akka sila siriin hin qabdu ati. Yes or no. Afaan takka qofa sirraa barbaadan makkii maal taate waaqa yookaan okee rakkoon qabu yookaan ammoo no bas kan lamaan kanaa bar. Jechuun kun waan guddaa miti maal taate barri yoo barbaachisaa ta'e alar osoo hin jiraa miti alarrattu yoo osoo wal jaalannee jiraa miti. Wallahi jeesi nama na gizee kakattee jirta garuu ammas kakadhu kadhuma wallahi jee. Makkuush dhugaa rabbee siin jedha dhugaa. Dhugaa rabbi jennaan yeesi amanii ani goota akka ittiin himu akkana naan jettee akkasuma. Ani itti himu miti bar isa waan jedhee amansiisuun beeka. Ati na jaalattee ati okee haadha moo okee ani kalma bicha addaan naa baasa. Rakkoon hin jiru ati maybe jechuun bakka akkuma sitti tolee. Ati naa hayyamtee jirtaa jechuudha. Si hayyame. Ishi lubbuuti gammachuush yemaa jira. Hedduuti jaaladha. Hedduu takka naannoo hedduu si jaalachuu eegalee amma chawmee. Yes jette bar. Nante makiina kana jaalatti. Dhugaa hedduu si jaalatti bakka. Oh my God. Jaalala si qabdurraa jaalasi si qootte. Miski. Oh my God. Anu si beban jedhu takkara saqqalamee hafeera. Murah kejalan dulu tasif teh garab di kalang jalan aneh kejalan dulu tasif teh wallahi. Kazarin dia apa? Tidak kerap bedi untuk medan. Lama tapi. Kazarin jangan disini kemedan. Aku bukan tarik. Makina kan nama yadat hati. Oh my God. Ne kamasuanna takanfaluna tasifte bakka. Jaalala ishii irraa bakka. Dhagaye sadaffaa hin jiretti Rozi. Laal tokko waan jedhu lamatu hafe jedha ibsaan amma lama bichi hafeefi. Jaalala sadii argatte takka afur guuteera wallahi. Lamatu hafe. Guys, apa? Anggaru soonati nayyab. Wallahi. Soonati never. Afur guuteera no. Jangan obsesi angin.
Jaarsa kiyya moofaanaati nayyam. Shari'aa beekti laa abbaa isiiti tuyyuu ma ganda isiiti tuyyuu bakka injiraa miti ganda yeroo hundi sa'a 24 masgiidni keessatti azaana. Shari'aa beekti. Inayyamne irgixanyaan inayyamne. Inayyamtu? Makiimmoo? Makiinuma barbaadde naaf gooti. Anatu akka ishiin ta'uuf maali? Bar guyyaa hadhaa kana yoo xiqqaate harka 4-5 na dawwalti. Harka 4-5. Na dawwalti. Amma ribarraa ka'ee chaw bakka waa na dawwalti. Waa nyaattee na dawwalti. Libiseen wedda na dawwalti. Bakka injiraa daqiiqaa sekendiin na dawwalti wallaahi. Daqiiqaa sekendiidhaan. Bifa aariitiin dubbatte. Yaa bifa aariitiin dubbatte garuu. I don't know garuu hargee hin ayyamtu. By the way dubartiin hargee hundaa miti. Amma tajimmaa hin diddu. Tajimmaa hin diddu bar. Shaanillee irra fuutu jaallee irra fuutu dubartiin jimmaa dantaa isiitiin. Obsa kenneef rabbii. Ammarraas jaalachuu eegalee jira siin jettee. Argee waan jette argite ammarraas jaalachuu eegalee jira. Maaliif haallaan? Qoymee hicciitiidhaan nama wayii foona godha.